JavaScript jechuun maal jechuu akka ta'ee fi maaliif akka itti fayyadamnu bal'inaan ilaallaa jechuudha. Teknooloojiiwwan addunyaarra jiran keessaa kan guyyaa har'aa diivilooppimentiif baay'inaan itti fayyadamaa jiran tokko JavaScript. JavaScript jechuun maal jechuudha? Yeroo kam itti fayyadamna? Akkamitti itti fayyadamnaa fi maal seentaaksota akkasuma immoo maaliif faayidaan isaa immoo bal'inaan ilaalla. Ani Dajaneen jedhama. Warroonni Dajuuteekiif haaraa taatan Dajuuteek subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo like share gochuus hin dagatinaa. Viidiyoon kun web programmingiidhaaf fundamentaalii isaa beekuudhaaf kan isin gargaarudha waan ta'eef like gochuu hin dagatinaa. Itti aansinee JavaScript jechuun maal jechuudha kan jedhu bal'inaan ilaalla. Har'a wanti ilaallu jechuudha marsaa kanarratti. JavaScript kana erga laallee booda wantoonni huban tiyoorii baay'ee naasofnu clear practice keessa buunee wantoota nu barbaachisan bal'inaan ilaalaa deemna. Akkasuma JavaScript yeroo barannee maal hojjechuu ni dandeenya. Basic JavaScript warra jedhaman kana tokko define variable. Variable maal akka ta'e akkasuma statementoota functionii expressionii akkasuma immoo conditional statementii loopii fi ilariiwwan garaagaraa yoo nu mudate akkamitti handle gochuu dandeenya kan jedhu hubannaa jechuudha. Bilaas JavaScriptiin maal jechuudha? JavaScript jechuun dur akka duriitti JavaScriptiin front-end qofaaf itti fayyadamna ture. Garuu yeroo ammaa teknooloojiiwwan akkasuma dhaabbattoonni gurguddaan kan akka Feesbuukii, kan akka Googilii, kan akka Neetfiliksii kunniin hundi isaanii gara JavaScript dhufanii dhaabbata guddaa tokko hundeessan. Dhaabbanni isaan hundeessan kun maal jedhama? European Computer Manufacture Association jedhama. Akkuma developed standard language known as ECMAScript jedhama. ECMAScriptiin kun immoo editionii isaa jijjiirrachaa dhufee gara JavaScript jijjiiree jechuudha. JavaScript jechuun maal jechuudha? JavaScriptiin maaliif itti fayyadamna? JavaScript is similar to Java but not Java. Na beekuu qabna. Namoonni baay'een JavaScript yoo jedhan JavaScriptiin Jaavumaa wal fakkaatan. Java is a big programming language. JavaScript is a big programming language. Hundi isaanii gurguddoodha. Garaagarummaa tokkos miti jechuudha. JavaScriptiin maaliif fayyadamnaa? Project website keenya yookaan sistema keenya interactive akka nu godhu. Akka daataan keenya more interactive nu godhu. Security isaa control ittiin gochuuf waan baay'eedhaaf JavaScript fayyadamna. JavaScriptiin usually yeroo baay'ee HTML keessatti embed ta'ee argama. Yoo ilaaltan JavaScriptiin HTML keessatti embed goonee hojjenna jechuudha. Yeroo baay'ee maal jechuudhaan scriptii tag jedhuun JavaScript keenya kan embed goona. JavaScriptiin tokko HTMLin tokko JavaScript baay'ee qabaachuu danda'a. One page half more money JavaScript jechuudha. Page JavaScript hedduu qabaachuu danda'a. Kuma languageota biraa semicoloniin JavaScript irratti dirqama miti. Ending tag irratti yeroo cufnu semicolon gochuu yoo baannu dhiifne inni beeka JavaScriptiin end line gochuusaa jechuudha. Kanaaf dirqama qabnu jechuudha cufuu irratti. JavaScript is scripting language. It is object-oriented language. Lightweight programming language developed by Netscape. It is a subset of Java, not JavaScript. JavaScript is subset of Java. Interpreted language, not compiled. Sheetana gargar baaftanii akka qabattan hin barbaada. JavaScript is what? Interpreted language, not compiled. It is what? A programming language. That is a scripting language. JavaScriptiin karaawwan garaagaraatiin itti fayyadamuu dandeenya. JavaScriptiin kun maaliif nu fayyada seetan bal'inaan front-endii fi back-endii taanee JavaScriptidhaan hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf PHP yoo jennu full stackii miti. PHP'n database-dha. Back-end development-dha, programming language-dha. This server-side scripting-dha. JavaScriptiin garuu front-endidha, back-endis taanee namni JavaScriptii tokko full ittiin walii galee baree qubatee JavaScript irratti front-endis back-endis ta'ee hojjechuu danda'a. Front-end jechuun user interface, user interactive kan ta'u. Akkam akka fakkaatu, front-endiin keenya maal akka fakkaatu karaa ittiin manage goonu jechuudha. Back-endiin immoo logical operation keenya akkamitti database irraa data fetch goona, data insert goona kan jedhu nutti argisiisaa jechuudha. Syntaxii JavaScriptii maal fakkaata? Tokko JavaScriptiin ka'uudhaaf script jennee ka'uudhaaf script taagii keessa galchinee sanaan booda type jennee text/JavaScript jenna.
Sanaa booda wantoota garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf piriinti goonee intarfees irratti argachuu yoo barbaanne document dot write jenna. Akkasuma immoo pop-up yoo argachuu barbaanne command prompt jennee kennuu dandeenya. Daataawwan bifa asirra fakkaatu kanaan kaa'uu dandeenya. Or practice isaa keessa buunee ilaalla bal'inaan. JavaScript can be located in the head, body or external file irratti. JavaScript karaa gurguddaa sadii irraan gochuu dandeenya. Bal'inaan jechuudha. Tokko JavaScript faayiluma ofiisaatii JS jennee create goonee access gochuu dandeenya. Lammaffaa irratti immoo JavaScript keenya kana faayilii HTML keessatti galchinee run gochuu dandeenya. Sadaffaa irratti immoo JavaScript browserii keenya console taabii isaa keessa seennee run gochuu dandeenya jechuudha. Kun walumaa galatti karaa JavaScript run ittiin goonudha. JavaScriptiin karaawwan garaagaraatiin hojjechuu dandeenya. More isa kana yoo ilaaltan JavaScript head tag irratti yoo keenyu bifa kanaan keenya. JavaScript body irratti yoo keenyu bifa kanaan keenya jechuudha. Amma maal jedha outputiin isaa isa kana fakkaata. More yoo JavaScriptiin HTML generate nu godhudha. JavaScriptidhaan HTML generate goosisuu dandeenya koodii. Inni bira identifier warri jedhaman. Identifier jechuun a name given to the program element jechuudha. Syntax rulein isaanii maal akka fakkaatu yoo ilaaltan syntax rulein identifier must be given with letter or underscore kanaan ka'uu qabu. Akkasuma immoo must contain only letter, underscore, digit and must not be reserved word. Reserved keyword warri jedhaman isaan as keessa jiran kana. Abstract, char, boolean, break, byte, case, catch waan baay'eetu jiru isaan kan ka'uu qabanii jechuudha. Variables and data type bal'inaan laala. Variable jechuun maal jechuudha? Jijjiiramaa jechuudha afaan Oromootiin. Jijjiiramaa daataa of danda'een teenye kan value baatu maqaa isaa jijjiirrachaa deemu, data type isaa jijjiirrachaa deemu jechuudha. Data typein gosoota waliigalatti gosoota JavaScript keessa jiran isaan torbaan kana laallaa jechuudha. Tokko nambariin jira, stringiin jira, booleaniin jira, objectiin jira, undefined jira, imagein jira, symboliin jira. Kunniin JavaScript walitti qabamanii data type JavaScript nuti qabnudha jechuudha. Must declare variable before they are used jedha. Ishee kana qabachuu qabdu. JavaScript tokko koodii barreessuu yoo barbaadne waa'ee variable dubbanna taanaan itti fayyadamuudhaaf dursa maal gochuu qabna? Declare gochuu qabna. JavaScript must be declare before variable dursee declare ta'uu qabaa jechuudha JavaScript keessatti. Itti aansinee JavaScript operator warri jedhama jiru. Operatoriin kun amma operandii qaban irratti hundaa'anii gosoota sadiitu jiru. Operatoriin amma operandii qaban irratti hundaa'anii. Operandii jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf pilaasii ida'uu lama yoo qabaatan operandii lama x plus y yoo jenne two operand. This is binary. Conditional statement yoo ta'an immoo unary. Ternary jennaan. Unary jechuun immoo increment. Type of I yoo jenne amma I is integer yoo ta'e number jennee kan display goosifnu. Kun precedencein isaanii duraa duubaan kan dhufu jalqaba duraa object creation is high preference. High precedence qaba olaanaadha. Postfixing unary warra jedhaman prefixing akkasuma multiplication, addition, shift, relationship, in, equal to, bitwise, XOR, bitwise, or logical and logical or conditional kan jedhaman kunniin garee tokko jechuudha isaan. Asitti yoo ilaallu outputiin kanaa maal akka ta'u yaa ilaallu loojikiin jiruun gaafa koodii barreessinuun ilaalla. Amma garuu outputiin isaa maal akka ta'u yoo ilaaltan 48 maal jedha? Isaan kun loojikaaliin ilaalla. JavaScript atomic type conversion kan jedhaman jiru. Type conversion ofumaa isaatii kan data convert gochaa deemu jechuudha. Logically wantoonni jiran binary operator warri jedhaman, relational operator, operands, unary, logical warri jedhaman jiru. Conditional statement jechuun if, else fi else, if statement akkasuma if else statement warri jedhaman ni jiru. Isaan kana immoo bal'inaan laalla. Theory isaa jechuudha. Theory isaa kanarraa gara conditional statement keessatti immoo maal akka laallu logically isa kana laallaa jechuudha. Direct gara maa deemnu gara folder create gochuutti yaada barru na duuka turaa. Folderaa jedhuuni fakkeenyaaf Java JS jedhamu only JS faayila tokko JavaScript jechuukooti foldera tokko create goon maqaa isaatiin jechuudha. Sanaa booda as keessa seennee maalaa godhuuti
faayilota garaagaraa karaa koodii keenya naa banu. Koodii kamii naa banu? An Sublime Text Editorii nan banadhaa. Isin Visual Studioodhaan banachuu dandeessu. Koodii editorii qabdanii banachuu dandeessu. An Sublime nan bana jedheen karoorfadhe waan ta'eef faayil open folder haa jedhuni. Sanaa booda gara deeskitooppii koon deema. Deeskitooppii bira deeskitoop sanaa booda JS kan jettu tan open godhaa. Naa fideera jechuudha. Faayil homaa of keessaa hin qabu. Sanaa booda as dhufeen right click open new file create new file ishee faalilli tanaan maaliin jedhaani index.html haa jedhu html amma loojikaalii wantoonni nuti ilaallu jaavaaskriptiin piroojeektii tokko ittiin hojjechuuf wantoota nu barbaachisan gurguddaa garaagaraa qaba. Amma garuu wanti nu ilaallu beezik waan ta'e jaavaaskriptii akkamitti itti fayyadamna kan jedhu beezikaalii ilaallaa jechuudha. Jaavaaskriptii karaa gurguddaa sadii irraan goona. Tokko HTML keessatti embed gochuudhaan jechuudha. Isa kana haalaan HTML keessatti embed yeroo goonu akkamitti akka fayyadamnu haalaan dhufeen HTML jedhaanii sanaan booda naa guutaa Java HTML gaafa finnu asitti dhufeen taayitilii kana irratti maaliin jedhaanii JavaScript haa jedhanii tutorialaa jenna. JavaScript ishee asiitan tutorials seevaa godhuuti. Sanaa booda as keessa dhufnee maal goonaa H2 haa jedhuni HTML keessatti isheetan H2 close godhuuti JavaScript jedheen kennaa fi asitti dhufeen script jennee kaa'an. Kanatti script jennee gaafa kenninuuf isaan kana nuuf fida. As keessatti immoo koodii keenya barreessina. Fakkeenyaaf document or console jennee kennuufii dandeenya. console.log jennee asitti hi Java script sheedhumaa tana semicolon goonee dhiifnee rakkoo hin qabaatu. Sanaa booda saving godhaa. Piroojeektii JavaScript immoo akkamitti rangoona kan jedhu bifa salphaa ta'een rangoona as dhufnaa. Isa kan foldara keenya bira dhufnaa. Sanaan booda JS kan jenne kana banna. Sanaa booda JavaScript kan jettu inspect goonee console kan jettu bira dhufnaa. Ishee tana jechuudha. Gaafas dhuftanam hi JavaScript isheen tun eessaa dhuftee ishee asii tanaa jechuudha. Fakkeenyaaf hi JavaScript jennee mi'aa jedhuuni. Kanaa booda daataa keenya asitti mi'u haa jedhuun JavaScript mi jennee gaafa daataa asitti gaafa daataa keenya kana dhufnee asii ilaallu maal jedhaa update godhee nutti argisiisaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Kanaa booda isa kana JavaScript keenya karaa HTML keessatti embed gochuudhaan akkamitti akka goonu laalleerra. Inni itti aanee jiru immoo JavaScript karaa biraatiin run gochuu kan dandeenyu jalqaba dura konsoolii bira dhufnaa asitti iddoo kanatti jechuudha. Bakka kanatti maaliin jedhaanii hi JS jedhuuni undefined naan jedha. Yoo ilaaltan undefined console dot akkas goonee kennuufii dandeenya. console.log hi JS jedhuuni asitti sanaa booda JS kanatti asitti samii enter gaafan jedhuun hi JS kan jettu rangoon irraa jechuudha. Konsoolii keessatti karaarraan ittiin goonu tokko kana. Inni itti aanee jiru immoo JavaScript keenya kan asuma irratti HTML keessatti akka display ta'u taasisuu dandeenya. Fakkeenyaaf asitti dhufeen ishee tana maaliin godhaa document.write jedha. Dokumentii akkanaa dabalu jechuudha. Document.write jennee as keessatti maal goona hi series hi I am JavaScript developer jennee save goona. Sanaa booda amma gaafa refresh godhu hi I am JavaScript developer kan jedhu display naa ta'a jechuudha. Inni kun yeroo HTML dokumentii keenya irratti add goosifnudha. Dokumentii keenya irratti yeroo add goosifnu bifa kanaan barreessina. Yoo immoo konsoolii irratti run goosifnu console.log jennaanii jechuudha. Isa kana immoo display gochuu yoo barbaanne fakkeenyaaf ishee kana window irratti akka ba'u yoo gochuu barbaanne maal goonaa window.prompt jennee asitti maal goonaa welcome to JavaScript
jedhaanii sanaan booda input field akka galchu na gaafata. Refresh haa goonu. Ishee tanaaf data more window from prompt save haa godhu. Kanaa booda isa kana naa fidaa jechuudha. Welcome to JavaScript kan jettu nu dhufti. Asitti maal jennaanii? Hi, I am JavaScript jedheen kennaa fi sanaan booda daataa akkasitti deebi'ee immoo display godhu yoo barbaanne karaa biraatiin maal goonaa? Variable kenninee fi asirratti access gochuu dandeenya. Nuti garuu kaayyichi amma jiru JavaScript practice gochuudha jechuudha. Document dot write jedheen kennaa fi sanaan booda daataa keenya gaafa refresh godhu bifa kana kan qabu naa kennaa jechuudha. Welcome to JavaScript kan jettu nuu fidaa jechuudha. Kun isa tokko. Inni biraa amma JavaScript keessatti wantoonni ilaallu variable akkamitti declare gochuu dandeenya kan jedhu haalaadha. Variable kan jedhu jechuudha. Variable declare gochuuf let jennee kaana. Let n is equal to 0 haa jedhu. Kun amma variable declare goonee jirra. Let m s is equal to jennee s is equal to caalaa haa jedhu. Stringidha jechuudha. Data type isaa maal ta'e? Stringidha. Sanaa booda document dot write jennee amma fakkeenyaaf inni on call godhee maal ta'a? 0 tu naa ba'a. Document dot write jedhee s on count godhee yoon fidee caalatu display ta'a jechuudha. Kan argitanii asitti dhufnee immoo maal goonu fakkeenyaaf name jennee sanaa booda SC keenya san finnee asitti paas goonaa jechuudha. Name jedhee ishee kun asitti galtii. Sanaa booda concatenate gochuun ida'uudhaan concatenate goonaa S kan jettuuf fidee kennaafi jechuudha. Sanaa booda saving godhaa daataa keenya kan fidee argisiisaa jechuudha. Name caalaa jedha. Sanaa booda immoo daballee fakkeenyaaf ishee tanaan age jedhuuni. Age is equal to 25 haa jedhu. Sanaa booda ishee kana immoo plus jennee new line gochuu barbaanne as goonee forward slash mallattoo forward slash finnee achi keenyaa jechuudha. Booda asitti finnee forward slash go forward slash n jennaanii inni keenya maal fida forward slash godhaa jechuudha. New line jedhee nuu kenna. Sanaan booda amma cheekaa goonu daataa keenya. Cheekaa goonu as dhufeen refresh haa godhu. Erroriin qabu asitti dhufeen amma kan itti aantu haa barreessu. Plus single quote keessatti age sanaa booda plus n jedhuuni age jedhuuni age save haa goonu amma new line godhee isa san akka new line itti break jechuu dandeenya iddoo kanatti syntaxii html jennee html kee nuuf baasuu danda'a waan ta'eef br gaafa jennuun break godhee nutti argisiisaa jechuudha. Name caalaa age 25 bifa kanaan JavaScriptidhaan daataa keenya san achirratti galchisiisaa deemuu dandeenya jechuudha. Kun hojii JavaScriptiin nuuf hojjetu keessaa isa muraasa. Inni itti aanee jiru JavaScript akkamitti declare goona. Fakkeenyaaf kun stringidha. Kun agein integeridha. S yoo jennu stringidha. Inni biraa daataa keenya kana immoo yeroo haala salphaa ta'een hojjechuu dandeenyu akkamitti manage goona kan jedhudha jechuudha. Inni itti aanee jiru kan laallu immoo maalinni documentationii JavaScript kan calculationii akkamitti hojjechuu danda'a JavaScript bifa salphaa ta'een haa laallu. Fakkeenyaaf jalqaba duraa isa kana document HR yaa kennuu fi document dot write as keessatti HR jedhuuni horizontal line kennaaf jira syntax HR kennee sanaan booda semicolon godhaa. Asii gaditti kan jiru immoo maal goonaa leetaa jedhuun leet nam waan lakkoofsa lama walitti hidhee kan nuuf baasu nam waan is equal to 3 then nam leet nam 2 is equal to 6 haa jedhuuni semicolon. Kanaa booda amma calculationii wayii hojjechuu barbaanna. Isa kana fakkeenyaaf let sum is equal to num1 plus
num2 gaafa jennuuni daataa keenya san nuuf akka baasu. Amma yoo akkatti ilaallu num1 plus num2 jenne 36 nu baasa. Maaliif rakkoon isaa kan jedhu waliin ilaalla. Fakkeenyaaf document dot write jennee result haa jedhuna. Samaa jedhu 36 na baasa. Rakkoo isaa ilaalla. Sitti dhufeen refresh haa godhuuti 9. Ishee kan argitanii amma num1 plus num2 yoo jedhu meeqa baasa osoo hin taane walitti dhiyeesse sugoonii. Inni biraa immoo ishee kana 0.6 odoon godhee meeqa baasa 9 qabxii 6. Maaliif isheen tun amma deesimaalidha. Innis daataa keenya san display nu gochaa deemaa jechuudha. Sam gochaa deema ni beekaa jechuudha. Loojikaalii wantoota jiran kun walumaa galatti JavaScript keessatti waan beeknu jechuudha. Inni biraa fakkeenyaaf document dot write jennee ishee tana display goosisuu yoon barbaade num2 divided by num1 yoon jedheen meeqa naa baasa daataan koo 6 hiruu 3 or ishee tana biraa kaasutti 6 hiruu 3 2 display gaafan godhu 92 jedha or ishee tana asitti plus goonee mallattoo ida'uutti dabalee sorry asitti mallattoo ida'uu daballee dr jedhuuni break gaafa jennuun divisioniin isaa meeqa ta'a 6 hiruu 2 6 hiruu 3 9 jechuudha. Inni biraa kan mujuloo immoo ilaalle document dot write sumaan practice gochumaaf JavaScript num2 mujuloo num1 semicolon gaafan godhu ishee tana asitti meeqa baasa 0 ta'a jechuudha. Daataan jiru amma outputiin kee 0 ta'a jechuudha. Hafteen jaahoo lamaa hirree hafteen hafu hin jiru waan ta'eef 0 dha jechuudha. Kun loojikaalii wantoota akkamitti variable create goona akkamitti immoo daataa keenya san walitti hidhuuf opereeshinoota irratti gaggeessina kan jedhu bifa salphaa ta'een akka hubattaniif jechuudha. Inni itti aanee jiru kan laallu maalinni fakkeenyaaf fankishinii wayii haala salphaa ta'een akkamitti loojikii hojii hojjechuu danda'u hojjennaa jechuudha. Inni itti aanee jiru mata duree kanarratti kan aanee ilaallu immoo conditional statement akkamitti fayyadamna kan jedhu JavaScript waliin ilaalla. Marsaa sanitti akka walitti deebinutti nagaan turaa. YouTube channelii kana subscribe gochuun dagatinaa. Sinin miidhu waan ta'eef subscribe godhaa, like godhaa, horaa bulaa deebanaa nagaan turaa.